waan jedhe haadhaa fi abbaan kee qunnamtii saalaa godhuun dura teessa turteeti. Inde inuumamne haa. Bishaan duuda bishaan isaanii hin turre bishaan isaanii bishaan isparmii isaanii irraa bahuun dhangalaasan hin turre meeqa jiraachuu beekta Waaqayyoon. Waaqni lakkoofsa hin qabu. Oh baay'ee biliyoona jechuun Waaqayyoon. Lakkoofsa hin qabu waaqni tokko jechuu kiyya. Tokko lama sadii tokko. Waaqni tokko. Eenyu tokko siin jedhe. Inde waaqni baay'eedha jennaan akkuma dhala namaa miti bar waaqni amma hortee waan qabaate ijoollee hunduu waaqa ta'uu jechuudha baraka ilaalcha keessanii. Jidduu keessatti inni naraabsu. Maal araarsa waan hin jedhan isaanii Waaqayyoon akka jiru mana. Sikoondii tokko nama. Ayyo. Waan akka jiru nama waaqis tokko jedhee nama. Koi carraa kana waaqeffataaf islaamni tokko beektaa. Akkamitti brother? Akkamiin tokko ta'e beektaa. Amma gaanii waaqeffataa ta'uun hayya. Islaamni rabbi maqaa 100 qabaya. Waaqeffataanis waanni maqaa 100 qabaya. Oi simai. Waaqeffataanis rabbi dubbatu jedha. Islaamnis Qur'aan dubbatuun jenne boonu akkasin jenne bara hin mul'atu jenne malee. In sodaatiin koo xiqqoo marfee xiqqoo masheeti siyo mingi. Isin araarsettee maatii naaf akka namni wal dhabee naaf inni walii galuu jira. Tokkuma jaateef xiqqoo aniyyuu waaqeffataa keessaa ofee beektaa dur. Maal waaqeffataa keessaa maal tokko si keessu beeka akkas taate peentee bira. Edda si peente ta'e kanaafi waaqeffataaf islaamni waanni maqaa 100 qabaayya. Kanaafi badaa walirraa hin jirtanii jechuu kooti mee jabaadhaame. Ajaa'iba. Okay. Amma takkeetti wal dhabnu eenyu naaf inni obsaan waaqni tokko ta'u eenyu sitti hime maaliin beekta tokko ta'u. Jechuun anis akka keetti amma osoo gaaffise gaafadhe sagantaan alagaa kun beekiyya malee keentaaru san dhaloota barsiisanii amma namallee waliigaltee haadhaaf abbaa obbolaa kanallee namni kan waliigalee jiraachuu hin dandeenye tokko kiristaana tokko beentadha tokko musliima garuu maatiruma tokko keessatti guddatanii amma fakkeenya horii tokko amma fakkeenya yabbileedhuma abbaa keenyaa eegnee guddannee aniif si obbolaa taanee faadariin keenya qalee nyaadhaa gaafa nuun jedhe wati kiristaana ani musliima kanati baarakte yookiin nan cita malee nyaadhu. Sababa bal'aa kana akkasaniin gargar baasanii jechuudha sana hin beektaati aga biddeen murate maaliin adda baasan maatillee gargar baasanii amantiidhaan amantiidhaani garaa walanqisanii amantii garaagaraa amantii tolfata waan si gaafadha akka waaqeffataatitti namni jalqaba dura uumame eenyu namni jalqaba dura uumame eenyu namni jalqaba dura uumame namni jalqaba dura uumame nama barra jechuun waaqatu uume maaliin beeku nama kam anaaf ati moo kan nama irraa dhumnetu uumame eenyu akka ta'e maaliin beeka namni san eenyu ani kiristinnaan kaasne maqaa nama sanaan beeku hin beektu jechuudha okay waaqayyoon akka ta'e amantoota uumaa waa hundaati hime waaqayyoon maal dura uume akka keessaniin akka waaqeffataa jirti waaqayyoo waan dura uume jechuun uumama uume jechuun samiif dachee uume jechuun isteeppii ittiin waa uume isatu beeka malee ani hin beeku. Hin beektu akkanumatti bakka akkanuma geessu goota malee. Okay, ati maalirraa uumamte? Dhala namaati. Nama kam? Nama kam? Nama kam? Taafee akkamii taafee? Nama kamirraa uumamte? Nama gosa meeqa jiraatu akka keetti. Namni moo? Haa ta'u yeroo tokko na dhaga'ame dhiifama wajjin. Pente moo waaqeffattu dhaabbadhume waaqeffataa hojjaasaa hojjiraarra pente waaqeffataa kanaatu naaf taate. Namni kun jechuun wanni wal jala nama duraa wanni karoorra deemu jiru tokko wanna ta'e. So dura nama kana hunda bakka takka uumame moo qaama tokko dura uumame nama
Ani guyyaa keessa dhufee bara yani waan akkaataa itti nama uumee marii waaqan qabu gisee tokko uumee moo tokko lamaan uumee moo isteeppii inni ittiin nama uumee fi uumama uume yani waaqni saala tokko uume moo saala lama uume? Ani hin beekan. Akkamitti duba namni akkamitti dhufe namni? Inde waaqatu beeka barane waaqa miti akkamitti na gaafatte. Moorii leeshinii waaqa hin qabne ta'e. Ayyee uumama jiru kanarraa bineensotaas waa hundarraa waan kun hundee maalirraa uumame? Uumamarraa uumame uumatu uume. Isatu uume jechuudha. Uumama kamirraa? Uumama inni uumetu jiraachaa jira bara amma horii nama dhala namaa dachee waan hunda kanayyuu gaafa argitu uumama isaa ta'uu isaan argaa jechuudha gaafa. Namni amma fakkeenya namni qalama kana tolche waan dura gartee waan dura argamse tokkoffaa isteeppii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa tureemi. Way kanama akkanatti uume akkanuma tolche addas yeroo matakkatti. Isteeppii uumamu qaba. Okay. Naafi ati as gahuu dura uumamni dura dabree hin jiraame? Uumamni tokkoffaa jalqabaa san eenyu ture? Akka waaqeffataatitti. Uumamni tokkoffaan jalqaba ture suni waanuma waaqni uume sana jechuudha. Maqaa nama sanaa hin beeku. Nama garuu jechuun isteeppiin irraa ittiin ga'e namaa ta'uu isaa namni baay'ee. Namni namni akka namni wanti naan jenneef jala wacanii namni takka hin dubbatina. Nama ustaaza jala dubbatu jara kanaanis bara gurbaan wantaa bara eenyu deebi'eetis mee kottu garee shaada uummata qabsiifnaa. Mee haa fixattu qoy mucaan tun dhukkeen irraa kaatee jiran mee booda gartee aartee asumaan mileeti. Okay, Feeben. Okay. Shaada qabachuu feeta? Shaada qabachuuf miti ani deebisuuf gaaffii namicha irratti jechuudha. Namichi inni beektaa namichi kun eenyu dura? Hin beeku ani namicha hin beeku osoo hin taane namichi waan bakka kiristaanaa bu'ee waan biraa haasaa jira saniif. Kiristaanaa miti kiristaana takkaa bu'ee hin beeku. Waaqayyo isa kamiin dharee inni hin uume jedhu eenyudha waaqayyoon suni? Inni bar namoonni bara waaqa. Inni bar namoonni bara waaqa. Ragaan ani nama ta'uu koo ragaan sin qabuun. Eenyurraa dhufte jalqabatti? Namarraa dhufe gaafis namarraa dhufte. Hortee dhala namarraa dhufte. Feeban kalas callis ustaaza abdii isin galchiti waan isaas. Yaa inni waaqeffataadha kiristaanaa miti. Namarraa dhufne kaa obboleetti. Haji nagaa boor walitti deebina. Ayyee. Hiika maal takka manni kun beekoo jira halaamiin. Namni akkanatti baay'atee ammoo taaptiin isaa yoo xiqqaate manni wadni jedha. Taaptaabii godha rurrukutaa uummata. Beekuu jira manni. Rurrukutaa hundi keessan barakaddaati. Taaptaabii kanatti muddaa tole. Namni baay'eedha. Garuu ammoo faayidaan isaa gabbu'ee jira jechuudha manni. Okay. Akka nun darbinee fi sirriitti taaptaabii godha. Eenyu obsa? Anaa fi ati akka bishaanirraa akka uumamne ni amantaa? Ani hin beeku ani waan irraa uumame waaqatu beeka waan irraa na uume. Haadhaa fi abbaa ni qabdaa? Ni qabe. Maal raawwatan haadhaa fi abbaan kan kee ati argamuun duratti? Isaan uumama barsun. Haadhaa fi abbaan kee maal raawwatanii jedhe boo? Beektu reeta akkamitti akka uumame. Nin be haadhaa fi abbaan kee waan raawwatan qunnamtii saalaan raawwatan. Keetoo maal raawwatan kee maal godhan? Isaanuma kaa. Okay, isaan waan isaan raawwatan san bishaan dhangala'aan qaban isaan? Aboo uumamaan Oromoon safuu qaba bara jechuun waan safuu cabsuu sanatti safuu miti waan barnoota mana barumsaa guureetee safuudha jedhiiti. Mana barumsaa qaraatee? Amma laalu waan irratti waliin galle waan safuu kana jechuun waan safuu kana okay, bishaan dhangala'aa qabeenya uumaa akka ta'e beektaa?
Abbo barisa keessaa fuumite jechuun naaf qaama saalaa qabaachuun eenyu qabaachuun waan uumama sirra kaa'e waliin wal arrabsuudha malee kun barnoota mana barumsaa jedhete yoo mana barumsaa waa'ee qunnamtii isaa waa barsiisu jiraatan isaa fuudhettee mana barumsaa sanii deemta hin deemta moo hin baratte. Amma bar waan beeknu gaafa na gaafa. Okay waan si anaa fi ati bishaan sanarraa akka argamne ni amantamuun amantu. Ati garatti deemaa jirtu naa gala garuu deebisi kaa duba jechuun maaf diddare akka kan na uume waa didda sanallee kan waaqa kan na uume waaqni maal waaqni waraqaarraa si uume moo dhagaarraa si uume moo bishaan dhangalaasaa irraa si uume dhala namaarraa na uume dhala namaarraa dhuftee dhalatte dhala namaarraa dhalatte dhalli namaa san nama ta'uun duratti maal turteeti. Inde anu uumamne kaa inde isaan jechuun osoo isaan hin uumamin osoo isaan walitti dhufanii ani gidduu isaaniif hin argamin akkamiin uumame. Mana sappoortii godhataaf ta'u waan jedhe haadhaa fi abbaan kee qunnamtii saalaa godhuun duratti eessa turteeti. Inde hin uumamne kaa. Bishaan duudaa bishaan isaanii hin turre bishaan duudaa bishaan isaanii bishaan isparmii isaanii irraa bahuun dhangalaasan hin turre. Ture malee. Okay kanaafuu achirraa uumamteemi. Achirraan uumame. Akkas kaa hin beekumaa jechuun maali du'a kana maana rakkita. Okay ati achirraa uumamte namni dura jalqabaa sanoo maali namni dura jalqaba waaqayyoon uume maalirraa uume. Kiyyaa hin beeku kakamiin beekaa jedhe. Waan safuu kana ni eega dabeettaan kanaafani. La hawla wala quwwata illa billah. Hayyee kanaan jedhaa bara. Munzirulummaa salaam alaikum. Oromoon safuu beekaa maaloo soroodhaan bara amantii garaagaraa qabna malee. Kan ammaa hin beekna bara akka inni na gaafateen hin beekna be waan beekamaa na gaafata bara. Ayyo. Waaqayyo fuudhaa baay'eedhaa jedhee kaanuu. Innaa itti fufi rakkoon qabu. Illaa fedhe maal itti fufu abbo bakka itti dhaabu jechuun ragaadha. Isin loojikuma yoo oofee malee amma jechuun achi si deebise